kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jechuun ramadee fi humna ittisaa Tigraay jechuun kan of waamu Hiwaat seenee ture ka jedhaman godina Walloo Kibbaa aanaa warra Baabboo gandeen adda addaa keessatti namoota nagaa 30 ta'an ajjeesuun oolle jechuudhaan mootummaan beeksisee jira. TPLF hagayya 24 galgalaa qabee hanga baatiin sun dhumu guyyootii jiran keessatti haleellaa waraanaa geessisuu jiraattonni naannoo ogeessota miidiyaa achitti argamaniif ibsanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa hamaan dhaqqabuu ibsanii du'a keessumsiisuun isaanii kan ibsame keessaa tokko ganda duwwaa 18 tokko ture. Ganda Galaanaa Goox keessa ka jiraatan adde Xaayibaa Mohaammed Hiwaat abbaa warraa isaanii kan umriin 22 jala ajjeesuu dubbatu. Adde Aishaa Sayid immoo harmeen koo maanguddoon umrii dheeraatu na jala ajjeefame jedhan. Bulchaan ganda sanaa Sayid Mohaammed namoota 14 caalan ajjeefamuu fi kan madaanii fi ukkaanfamanii fudhatamanis jiru jedhu. Bulchaa aanaa ka ta'an Khalid Mohaammed gama isaaniin qaama shororkeessaadha jedhanii waamaniin gandeen 6 keessatti weerarri gaggeeffamuu fi tarkaanfii fudhatamanis namoonni nagaa 30 ta'an ajjeefamuu ibsaniiru. Reeffi namoota akka hin awwaalamne dhorkamuu fi kun immoo gocha namoomaan alaa ta'uu dubbatan. Amma garuu nagaan kan bu'e ta'us humni gocha kana gaggeesse naannoo ollaa jiraa jedhanii jiran. Yeroo 7 guunne keessatti Hiwaat ajjeechaa jumlaan ennaa himatamu kun lammaffaadha. Dubbi himaan Hiwaat Getaachoo Raddaa fixiinsa 7 darbe Tigraay dhiyaa keessatti dhaqqabe jedhame soba jechuu isaanii ni yaadatama. Qaama walaba ta'eenis akka qoratamu gaafatanii jiran. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen kan gaafataman barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres jalqabumaa kaasee dhimmicha hordofaa akka turan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii fi Maartin Griffiths gara Tigraayitti erguun hooggana TPLF waliin akka dubbatan gochuu isaanii ibsan. Jalqaba battalumatti diinummaan wal ilaaluun akka dhaabbatu dhukaasa dhaabinsi waarinsa qabu akka itti fufuuf haala mijeessuu, lammaffaa gargaarsi dhala namaa iddoo barbaadame maraa akka seenu, sadaffaan hundeen walitti bu'iinsa kanaaf furmaati akka argamu mari'achuu kanneen jedhan iyyata dhiyeesseen ture jedhan. Iyyata kun xalayaa hoogganaan TPLF anaa fi hoogganaa gumii waliigalaaf erganiin deebii gaariif guutuu ta'ee hin arganne jedhaniiru. Mootummaa waliinis quunnamtii tolfanne dhimmicha ilaalaa jirraa kanas itti fufna jedhan Guterres. Kana malees yaadota qaamotaa kanneen biroo kan akka gamtaa Afrikaa biraa dhiyaatan ni hordofnaa guutummaatti ka deeggarru yoo ta'u hojii isaanii hojjechuu akka danda'aniifis qabeenya tokkummaa mootummootaan ni deeggarraa jedhan Guterres. Yaada biyyootii ka biroo kan akka United States tokkummaa Emireetota Arabaan dhiyaatan hordofaa akka jiran hundumaa walitti fiduufis yaallaa jirraa jedhaniiru. Wal waraansi dhaabbachuu qaba ka jedhan Guterres waan hiika qabu miti. Furmaanni humna waraanaan argamus hin jiru jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa nama mara iddoo mara dhaqqabuu qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo ofii fi marii ofii isaaniin hoogganamu jabaa gaggeessuun deeggarsa gamtaa Afrikaaf tokkummaa mootummootaa akkasumas kanneen biroon furachuu qabu jedhaniiru. Ammaaf gamlameen duulli waraanaa furmaata akka hin taane waan hubataniin fakkaatu ka jedhan Guterres yeroo ammaa gamni lameen dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jiru jedhaniiru. Kana ilaalchisee dhiyeenyatti gabaasni ni ba'a kanas arguu feena jedhan. Tigraay keessatti lammiiwwan Itoophiyaa rakkachuun isaanii gaddisiisaadha. Amma garuu Tigraay keessa qofa otoo hin taane naannoo biraattis jedhaniiru. Tasgabii fi tokkummaa kutaa sanaaf utubaan Itoophiyaa keessatti tasgabii fi tokkummaa jiru ta'uu fudhachuu qabna. Kanaaf walitti bu'iinsi kun daangaalee Itoophiyaa darbees dhiibbaa qabaata jechuun akka yaaddoo guddaa qaban barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres dubbataniiru jechuudhaan Maargareet Bashir tokkummaa mootummootaarraa gabaastee jirti. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa walga'iisaa kan waggaa wiixata har'aa Jenevaa keessatti jalqabee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuun kan waa'ee mirga dhala namaa ka ta'an Michelle Bachelet haasawaa baniinsaa dhageessanii jijjiiramni qilleensaa fi faalamni qilleensaa mirga dhala namaa fi dhala namaa irratti sodaa guddaa uumee jedhaniiru. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu ergee tujubee dubbisa. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti ennaa balaan dachii kana mudatee jirutti sochii namootaa ugguruu mirga midhaan nyaataa argachuu
bishaanii, barumsaa, eegumsa fayyaaf lubbuun jiraachuuyyuu dabalate mirgaawwan hedduu akkaan dhiibbaarra kaa'ee jira. Misheel Baachelet akka jedhanitti baatilee dhiyoo as namoota naannolee adda addaa keessa jiraatanirra haalli qilleensa hamaan miidhaa geessisee jira. Monumental fires in Siberia and California, huge sudden floods in China, Germany and Turkey. Saayiberiyaa fi Kaalifoorniyaa keessaa ibiddi dhiyeenya mudate, Chaayinaa, Jarmanii, Turkii keessaa balaa lolaa guddaan akka tasaa dhaqqabe, hoo'i argamee hin beekne kan kutaa dachii gama kaabaa mudate qabee hanga gaazii meetan jedhamu kan qilleensa faadu Morokoo qabee hanga Senegaal hanga Saayiberiyaatti hongeen walitti aansuun mudate uummata miliyoonaan lakkaa'amu dararaa beelaaf qe'ee ofii dhiisanii akka godaanan dirqisiise jedhan. Bachelet balaan haala qilleensaa naannoo hammaataa adeeme rakkoo hamaa dhala namaa mudachuuf jiru ta'uu akeekkachiisan. Balaan qilleensa naannoo kun walitti bu'iinsa muddamaaf balaaf saaxilamu akkasumas naannoo addunyaatti wal caalmaa caasaa itti dabalaaf sababaa ta'ee jedhaniiru. Fakkeenyaaf rakkoon namoomaa kan yeroo hatattamaa biyyoota Afrikaa naannoo Saahel sababaa jijjiirama qilleensaan kan ka'e hammaate. Hongeen yeroo dheeraaf ture immoo balaa hamaa qabeenya uumamaa argachuuf wal caalmaa jiru akkasumas hojii dhabiinsi dargaggoota hamaan naannoo sana miidhee jira jedhaniiru. Baachelet akka jedhanitti rakkoon wal fakkaatuu fi bifa adda addaan mudatu naannoo addunyaa garaagaraa keessatti sadarkaa adda addaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf Eeshiyaa, giddugaleessa bahaaf Afrikaan kaabaa hanqina bishaaniin miidhaan irra ga'ee jira. Qabeenyaa murtaawaa kana ilaalchiseellee muddamni uumamee jira jedhaniiru. Guatemaalaa, El Salvaadoor, Honduraas keessatti immoo jijjiiramni qilleensaa hiyyummaa qe'ee godaanuuf mirga namaa bu'uuraa dhabamuuf sababaa ta'ee jira jedhan. Qabsaa'onni mirga namaaf leellistoonni qilleensa naannoo Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa kibba gama bahaaf naannolee biroo keessatti ni doorsifamu, dararaan irra ga'a ni ajjeefamullee jedhan Baachelet. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa kun qilleensi naannoo amansiisaan qulqulluuf fayyaaf mijatu bu'uura jireenya namaatii jedhan. Itti dabaluudhaanis carraan egeree ilma namaa kan irratti hirkatu tarkaanfii mootummaan qabeenya uumamaa qaalii ta'e eeguuf taasisu irratti jedhan. Kooriyaan kaabaa dhuma torban darbee yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa fagoo furguggifamu gaggeessite kan fiixaan ba'eef ta'uu miidiyaan mootummaa biyyattii wixataarraa beeksisee jira. Kunis Kooriyaan kaabaa sochii nikuleeraa gaggeessitu akka dhaabdu dura dhaabbannaa Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo dheeraa tureef diduun ture. Misaayilli kun sanbataaf dilbata darbe kan bakka qiyyaafata saatuu hin dhaqqabiin dura fageenya kiiloomeetira 1,500 furguggifame bishaan daangaa biyyattii keessa jiru keessatti lafa dha'ee jedha dhaabbati oduu biyyattii. Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaan kibbaa anarratti imaammata diinummaa qabu jechuun Kooriyaan kaabaa yeroo dheeraaf himataa jirti. Mariin gaggeeffamu Kooriyaan kaabaa sagantaa nikuleeraa fi misaayila baalistik qabdu diigdee Yuunaayitid Isteetsi immoo gura bara 2019 Kooriyaa kaabaarra keesse akka kaaftuu irratti kan qiyyaafate ture. Afgaanistaan keessatti dareen yookaan gamoon manneen barumsaa shamarranii fi dhiirota addaan kan baasu taanaan dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii mootummaas ta'ee kan dhuunfaa keessatti digirii jalqabaa kan lammataaf sana caalaaf itti fufuu akka danda'an mootummaan Taalibaan kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru dilbata kaleessaa beeksisee jira. Bulchiisa Taalibaan jalatti ministeera barnootaa ta'uun hojjetaa akka jiran Abdul Haqqaaniin imaammanni haaraan ba'uuf akka jiru tuuta oduuf Kaabul keessatti kan ibsan yoo ta'u barattoota saalaan adda baasuun barbaachisaa ta'u kunis dhiiraaf durba iddoo tokkotti barsiisuun seera islaamaa fi aadaa biyyattii faallessaa jedhan. Barsiisonni dubartii ta'antu shamaran barsiisaa hanqina barsiisota dubartootaa hin qabnu jedhaniiru. Garuu dhugumatti barbaachisaa taanaan barsiisonni dhiiraa ta'an seera islaamaa ituu hin cabsin shamarran akka barsiisan ni eehamama. Kunis golgaa duuba yookaan viidiyoon waraabamee fi kanneen fafakkaataniin gargaaramuun akka ta'e Haqqaaniin ibsaniiru. Afgaanistaan waggootii darban 20 keessatti barnoota kan ilaaleen waan gaarii irra geesse. Mootummaan isaanii itti fufuu akka barbaadu garuu dhiirotaaf shamarran wal duukaa barsiisuu akka hin taane dubbatan. Haaraa jalqabna otoo hin taane isa haga ammaa jiru irratti qiyyaafannaa guddaan hojjannaa jedhaniiru. Balalistoonni xayyaaraa kan Afgaanistaan hangi tokko kanneen Uzbeekistaan keessa baatii tokkoof turan dilbata kaleessaa gara biyya tokkummaa Imireetota Arabaatti ba'uu jalqabuun isaanii gabaafamee jira.
balaliisaan xayyaaraa kan Afgaanistaan garuu kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti leenjii fudhate akka jedhetti gareen tokko dilbata kaleessaa Uzbeekistaan keessaa gara biyya tokkummaa Emireetota Arabaatti ka qajeele yoo ta'u kunis waliigaltee karaa Ameerikaa tolfameen ta'uu fi Taalibaan garuu gara Afgaanistaanitti akka deebi'an gaafachuu dubbataniiru. Gaazexaan Wall Street Journal jedhamu sanbata darbe akka gabaasetti balaliistonni kun biyya sadaffaa keessatti tun bobbaafameen dura maadhee waraanaa Yuunaayitid Isteetsi isa Dohaa Qataar jiru deemu. Hojjetoonni xayyaaraa 46 kanneen ammayyuu Uzbeekistaan keessa jiran carraan isaanii maal akka ta'e hin ibsamiin jira. Oduun keenya kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtanii Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dambaliin weerara COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii koronaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka 2 caala jechuudhaan kan ibse Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa qopheessite kanatti aanee dhiyaata. Itoophiyaatti torban ja'an as giddugaleessaan namoonni 16 sababa COVID-19tiin akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameeraa jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19f xiyyeeffannoo hin kennine jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jedhanitti of eeggannoon COVID-19 waliin walqabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jedhu. COVIDiin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. Namoonni iddoo gabaa kana fa'aa yoo deemte harka 100 keessaa 30 hin godhatu. Kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu, ajaja poolisii, ajaja wotaaddaraa hin barbaadu. Kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Xinnoo siizinaalii ta'ee ture al tokko waan gaarii ture saanitaayizeris qabatee deema namni bishaanis waajjiroota irra taa'ee inni qatama amma sun hundi akka hir'achuu wayii qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon gama sanaan jiru baay'ee hanqinni jira namis yaawwee ergochuu barbaada baay'ee. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef COVID irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuun barbaachisu hin jedhamu. Obbo Tasfaayeen itti dabaluudhaan rakkoon hubannoo hawaasa bira hin jirus jedhanii eeraniin. Gama kootiin an hubannoo natti hin fakkaatu mucaa waggaa 7 gadiitti yoo himte nagaa xinnoon dhiboofna ofirratti amma inni nurra ga'utti waan hubannu abidda amma inni nurra bu'utti rakkoo akkasii jira uummata keenya keessa dafnee waa awweer taanee jijjiiramuu irratti rakkootu jira. Obbo Battee Tolasaa tajaajila geejjiba hawaasaa irratti haguuggin afaanii fi funyaanii dirqamaan ni godhatama. Garuu lafa gabaatti of eeggannoon hin jiru jechuun haala jiru ibsaniiru. Gizee tokko kan itti baasu yaadu ofirraa fuudhaan xoo'uu malee maaksimmaa umtuu adda kiisidha kan dhabe hin jiru akkuma saantimiitti kiisitti baatee deema maaksii. Gamma isin akka jettanitti haguuggii afaanii fi funyaanii kana kiisitti baadhatanii deemu. Kiisitti baachuu osoo hin taane wanti jedhamaa jiru akka afaanii funyaan ofii ittiin haguuggatanidha. Kanarratti maal taajjabdaniitti? Egaa ittoo kan ittoo amma gizee dubbatu ittoo kanaaf gizee tokko baasee kiisii godha malee qotee bulaan keenya amma akka jiru tokko sakattaame kiisii namni tokko waan dhabe hin qabu kaa'annoo maaksi. Har'aafirree garuu waluma kekkee magaa humtuu rakkinni boodatti hin beeknu malee har'aaf humtuu hunduu walumatti dhiqateetu harka walfeetumu gabayyaa jira. Gabayyaa jiru har'aaf gizee biraatiif garuu konkolaataa firree tartiiba hoo qaban afaanitti godhatanii konkolaataa jarree gosa seenan hin assaafaru konkolaataa firree yaa'u godhadhaa jechaan gorsaa jiru laacha fi jiru gorsa jechaadha
shufeerris baajaajii warri wannoo oofus hundu konkolaataa warri oofu. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaanii vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera. Kanaaf hawaasni yeroo kam caalaa of eeggachuu qabaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenyaan dura wallee kana waliin dhaggeeffanna. Kun sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasa itti aanutti ceena. Ganna darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan abiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaa Daayirikteera olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa Obbo Boonaa Yaaddessaa bara darbe kana balaa ibiddaa sababa adda addaatiin mudate kanaan lafti bosonaa heektaara 6,000 gubateeraa jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa hangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheesse qaba. Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaa Direektara olaanaa Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudateedha jedhu. Ibiddi bosonaa naachuraal faayir wanni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggogu mukni yoo gogu qilleensaa wirrigeet ibidda uumu jira. Kun ammoo maanni kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumamaa hojii hin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan hin miidhama. Bara kanas naannoo gaarreen Arsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee waliigala godina gara 11tti xiqqaatu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Akka waliigalaatitti lafti gara hektaara 6,000 olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen Arsii yoo fudhanne gara hektaara 3,000 olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa hojii hin taane lafa saatoon irra jiru. Irra caalaan lafa bosonaa akka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaati. Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu. Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqabaa ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin dhaqqabsiisin dhaamsu.
godinaalee 11 haa jennu malee godinaalee tokko hektaara 2 hektaara 10 akkas mallattoo ibiddaatitti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessine. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha.